Ani haadha hamtuudha Salamoon. Ijoolleen naaf hin malani. Akkas hin jedhin. Ati nama akkasii miti Bileen. Ijoolleen koo maaf nagatanii deemanire? Maaloo Bileen. Hin boo'in. Akkamitti nan hin boo'u? Intala koo badee bara. Lakki hin jiru. Warra kana duwwaadha. Akkam ooltan. Saa kanatti dhufuu keenyaaf dhiifama. Yeroo kana maal gochuudhaaf mana kiyya kan dhuftaniif? Obbo Zinnaaw gannana. Irra deebina akka ol arginu sitti himeen ture. Ajjechaa qorataa Mabraatuu Tashoomaa fi akkasumas ajjechaa Masfin Mokonnooniin to'annoo jala oolteetta. Kana booda wanta ati dubbattu kamiyyuu akka ragaatti mana murtiitti qabachuu ni dandeenya. Harka kee diriirsi. Misgaanaaw Malaaku. Atis obbo Geetaachoo akkasumas obbo Masfinii fi ajjechaan Inspektar Mabraatuu Tashoomiitiin shakkamtee to'annoo jala oolteetta. Dhiifama qorataa. Dogoggortee ta'uu qaba. Ilmi koo gonkumaa akkas hin godhu. Ani dogoggorre obbo Malaaku. Ilmi keessan shakkamaadha. Yeroo kanatti kanan dubbadhu kana qofadha. Aadde Galiilaa. Kun qubeellaa Masfin ta'uusaa mirkaneessuu ni dandeessaa? Kuni kan sa'aatii taanaan baay'een gadda. Reenfa obboleessa keetii guyyaa 2 dura arganneerra. Galiilaa! Galiilaa! Bileen maatii koo imaanaa sitti kenneera. Kana booddeessitu isaaniif jira.